eenyu mul'isa yookaan ammoo ulfina maal mul'isa jedhu evidensii quraana irraa nuyi jechuun kana jechuudha jedhu meera kana kennu. Kun ajandaa keenyaa miti. Isatu barreesse gara. Aan kanuma yeroo biraa waan Sillaaseetiif tokkichummaatiin walitti dhufuu dandeessa. Ammoo Sillaasee maal wanti irra taasa'u jiru waan nabiyyummaa akkana dubbatee akkas dubbatee waan yeroo biraa walitti dhufuu dandeessa. Tole ishiin jiru. Echi kabira laa hin jiru miti ajandaa keenyaa miti siin jedhe gaafii kiyya akka deebii kiyya akkuma deebii si qabadhu. Yeroo biraatitti na wajjin qabadhu kun amma kana yaamsa si godhee ture duratti hin qeebalaa hojjette. Itti fuuf. Ajaa'iba. Eshi Abrahaam eenyuun aarsaa dhiyeesse? Ansi jequu barbaadeetu bitaan awwaan gaafii qajeelsi gaafataara deebinaa deebise. Abrahaam eenyuun aarsaa dhiyeesse? Abbaa fedhaa dhiyeessu kun ajandaa keenyaa miti. Waan Phaawulos waan nabi waan badaleessaa sala. Ekko nabiyyiin maal jedhe qofa nabiyyiin waa'ee kanaa maal jedhe barreesse waa'ee aarsaa isaa maal jedhee kanarra taasisuutti jiru ebalutti maal jedhee kana waan inni jedhee irratti miti duraa ajandaan nuti haasofnu. Maaltu barsiifameedha jechuun nabiyyummaa dhugaa kan qabu kameedha malee kun ajandaa keenyaa miti. Kanarra yoo barbaadde na wajjin gadi qabatu yeroo biraa. Asirratti Tibeessoo meeqa dhaabee jira Tibeessoo ajandaa keessaa baatee waan garagaraa hin gaafatin maal gara biraa sa'aatii deemnu. Muhammad nabiyyitu barreesse kanniin nabiyyiin maal barreesseedha kan jedhaaru. Isa kana an wanti irraa dubbise waan mal barreesse dhaabee kanarraa haasoo nabiyyiin barreesse yuun beeknu nabiyyiin maal barreesse miti wanni irraa haasofnu nuti. Eenyutu dhugaa hold on this. Phaawulos maal barreesse maal barsiise barumsi isaa maalidha jedhaa gaafataa turte. Katarreessaa turtellee akkasuma. Anillee maal barreesse nabiyyi Muhammad waa'ee kanaa ka duraa wajjin maal barreesse jedhee si gaafata. Amboromsarraa naasofne aboo amboromsarra sun taane tokkotiin kiyya guddaan nabiyyummaa dhugaa kamtu qaba ergamummaa dhugaa kamtu qaba. Nabi dhugaa ta'uu isaa maaliin mirkaneessina jettee kana waan inni dubbateen hin jenne waan inni godheen naan hin jenne waan inni dubbateen waan inni godheen raajii dhugaa ta'uu isaa mirkaneessina naan hin jenne. Maal akka taa'ee kutuu hadiisa jalqaba irratti na gaafa dhugaa akkas jechuun waan inni godhee waan inni dubbatee wogguu jenne Bukaarii jalqaba irraa kaasi na gaafachaa deemika. Asirratti faratu neetworkii tokko dubaranu jeete sa'aatiin ka Tibeessoo sa'aatiin keetii gaafii isaan si gaafatan atis akkasitti tolutu deebisi. Karagaa qabdu ragaa qaba karagaa hin qabu ragaa hin qabne kaan yeroo biraa hin dandeetta ammatti ragaa hin qabu yookaan yeroo biraa irraa dubbanna jechuu dandeetta. Injarjariin tasgabbii maan akkuma barataa turte. Hagamma eenyutu jeeqaa? Neetworkiitu jeeqee sa'aatii si dhaabee jira. Yoo neetworkiin jeeqe tole jedhee fudhadheen arrakkina qabu sarratti jedheen deebii yeroo deebisu garuu yoo deebii an si deebise ga'ee jettaan akkas itti fufiyatillee. Ajandaa dhaan bahina sima jechaa ture ajandaa biraati kun ajandaa biraatillee kan masuure kan durattillee kun ajandaa. No. Ajandaa biraa hin taane waliigala quraana irraa waan barbaade irraa gaafachuu danda'a. Isatu barreesse waan ta'eef. Waan akka fakkeenyatti Ibraahim ilmaan isaa keessaa ka fedhe yoo dhiyeesse ilmaan isaa dhiyeesse. Meera gaafate waa'een maal jedhee barreesse Nabii Muhammad. Ajandaa keessaan bahine amma sun mata duree itti fufi. San warri dhagawaa murteessu itti fufi. Jalqabsiisaa daqiiqaa isaa. Dirqama kiyya waan ta'eef. Dirqama keessanii miti dirqama kiyyaaf keessanii. Amma namni jamaa sa'aatiin harka qabbaneessu jirtani. Sa'aatii qofa osoo hin ta'in ajandaa irra si deebiin dirqama kiyya. An ajandaa irraa hin ba'u abshiru. Ajandaa irraa ba'ee maaliif akkana jedhe maaf akkana jedhe hin jedhu. Ayyee tole Tibbeessoo. Galaatiyaa boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irratti Phaawulos jalqabaa kaafnee filatamnee jedhe. Filatamuu isaa eenyutu ragaa ba'eef? Namni Phaawulos dura waa'ee isaa dubbatee. Galaatiyaa boqonnaa tokko lakkoofsa 15 irratti jammar akkas hin jedhu. Akkana jedha tokko 15 irratti. Jechuun ati jette iyyuu Galaatiyaa tokko 15 irratti ka jedhu akkana jedha tokko 15 irraa. Jecha ati jette iyyuu jecha sirreessa. Waaqayyo garaa haadha kootii jalqabee na fo'achuutti ayyaana isaatiin na waamutti gammadee jedha. Garaa haadha kootii jedha. Kanaaf jechinni jedhe isa kanadha. Ishi gaafii kan keechirratti fufu. Waaqayyo isatti gammadu eenyutu ragaa isaa ba'a. Ammas Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 4 irratti illee uumamni biyya lafaa dura Waaqayyo dhufuu watee jedhe. Kanuma si deebisa. Kanuma si deebisa. Deebii kan kee qama gaafatti. Hojii ergamoota boqonnaa 9 irratti gaafa Anaaniyaa bira dhaqu. Anaaniyaan namichi kuni lakkii kana godheera jennaaniin amma Anaaniyaa fi walaa baqqaliyaa isanii mitan. Bakkeen si gaafadhe uumaa biyya lafaa dura Waaqayyo na fu'atee jedhe. Eessatti fu'atame waa'ee isaa eenyu dubbate nabiyyiin dubbate eenyudha siin jedhe.
Waaqayyo uumama lafaa dura hundumaa fu'ate ka jedhu mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 8 irraa yeroo dubbiftee hin jette namni kamuu karaa gooftaa Yesuus Kiristoos fooyameera. Namni kamuu gaaf ilma isaa kennuudhaaf murteessu dhalli namaa hundinuu fooyameera. Kanaaf ani inga daqiiqa na jala deemu jira. Dabalataan waa'ee Phaawulos hin dhufin dura nabiyyiin dubbatee eenyudha? Phaawulos qofa miti abbaa fedhellaa ta'uti. Nabiyyiin jalqaba waa'ee Phaawulos dubbate. Eenyullee nabiyyi Phaawulos ebalu nabiyyi kan jedhan jiru. Phaawulos ergama ergamaa isaa dubbii isaa ergamedha. Dhuga baatu isaati malee Phaawulos nabiyyiidha yookaan kan akkasitti kan jedhan jiru. Ergamaa dubbii afaan Kiristoos dubbate. Natti neresin. Phaawulosin dogongor. Erga nama ta'e akkuma dhuga baatu erga ta'e inni dogongor. Yeroo jalqaba Phaawulos dhufu dogongora miti warra qulqulloota iyyuu ajjeesaa dhufe. Ajjeesaa waan hundumaa godhatu. Laakiin hin jennaan erga kiristaanummaa qabate akka jettuutti inni dogongoro amma kan. Macaafa isaa keessa. Nama waa'ee namaati ka dubbataru. Nama ta'e dogongorri irra argamuu danda'a garuu yeroo hundaa kufaa akka ta'u. Torba akka ka'u lafa kaa'u. Tole. Naga. Hayyee tole abbaan Phaawulos maal jedhamee yaamama? Eenyu jedhamee yaamama? Macaafa qulqulluu keessatti eessatti akka dhalate kana lafa kaa'a. Inni dura waa wayii gaafii akka dhalate hin gaafanneen abbaan isaa eenyu jedhama siin jedhe abbaan Phaawulos eenyunni? Macaafa qulqulluu keessatti Quraana keessatti abbaa Muhammadiitii fi haadha isaa Quraana keessaa naaf himuu dandeettaa? Ani bakka barbaadde naaf hidhe ati bakka barbaadde naaf hidhe eenyudha abbaan Phaawulos siin jedhe malee. Hin ibsamne. Ayyee hin ibsamne. Jedhi biraa dabre waan nabi Muhammad alayhi salaam. Ayyee Ibnu Kasiir waa'ee Phaawulos dubbatee jira. Ergamaan sadaffaan sun Phaawulos jedhee ka jette san baasii natti mul'isi. Ragaa daqiiqaan haadhaa baawusaa daraba misa kana irratti. Ragaa na baasu waan ta'eef. Okay, Phaawulos miti yoo jette Phaawulos miti bira darbe bakka. Isaanis daqiiqaan kan kaa'adumatu. Phaawulos miti yoo jette hin jenne bakka bira darbe. Ana akkas jedhee fudhadhee. Maal ibsa Ibnu Kasiir irratti kenname hin dubbifne ati. Ibsa Ibnu Kasiir irratti kenne hin dubbifne. So ati maal jettee? Phaawulos miti jedhee gadaafee Ibnu Kasiir dubbata. Teessaa fiddeetti Phaawulos miti jedhee. Yoo tole Phaawulos miti jedhaatati. Bakka an Phaawulos jedhee. Bakka akkasiin hin jenne. Yeroo biraa Ibnu Kasiir mataan isaadhaa Phaawulos miti jedha teessaa fiddee Phaawulos etteeni siin jedhe Ibnu Kasiir Phaawulos miti jedha Phaawulos hin ta'uu hin danda'u biyyi sun illee Antaakiyaa ta'uu hin dandeessu jedha jala gabbu'ee ati gubbaarra dubbiste namoota akkas jedhan fidee kee erga sani jala gabbu'ee dubbata ati Ibnu Kasiir akkas jedha jette eessatti Ibnu Kasiir akkas jedhe yaadde Ragaa baasi jennaan. Ragaa barbaade kaa. No, ragaa isaa ati hin jiru jettee miti isaa miti jette. An akkas siin jedhan Phaawulosis siin jedhan daqiiqa gammaa waan dhaabatamu natti fakkaan. Phaawulosis siin jedhan ragaa isaa. Phaawulos kan jedhu ragaa namaati. Ibnu Kasiir yaada Ibnu Kasiir keessa Phaawulos jedhee kan inni mirkaneessa. Phaawulos maal jettee? Ati Phaawulos miti jette. Is okay Phaawulos miti jette. Amma yeroo biraa tafsiiraan illee ankilii godhee dubbadha. Amma Phaawulos miti jedhee qabadhu shi. Is okay itti fufu. Ayyee tole. Ayyee kan biraadha ammoo Phaawulos wagguu dubbatu ergamaan seexanaa na waraanaa jedhee ka dubbatu sun maal baana? Eeyya ergamaan seexanaa naaf kenname ka jedhu dhibee waan isa dhukkubeedha. Ragaa jechuu dandeetta itti si dhufa. Wanni dhaabe ergamaa seexanaa kan inni jedhee dubbateetiin jedhe. The messengers kan inni jedhu. Ergamatu naaf kenname jedha. Ergamaa miti. Ergamnii fi ergamaan garagara. Ergamaa jechuun tole sirraa fuudheetiin jedha. Phaawulos dhibee tutti dhufe dhibee sana ammoo rabbiin kadhatee rabbi irraa kaasuu didee jechuudha. Isa qofa Yohaannis Cuuphaanuu mana hidhaa keessatti gaafa eenyuun eegganna jedhu hin cadhisaa gama mormisaa kutamuuf. Sababni isaa kaayyoo achiin barsiisuu qabutu jira waan ta'eef jechuudha. Ayyee tole inga. Yesuus abaaramaadhaa miti. Nuuf jedhee abaarsa fudhate jedha malee abaaramaadha kallattiidhaan hin jedhu. Maqaa abaarsa jedhamu fudhate. Abaaramaadha kan jedhu naa baasa. Abaaramaadha kan jedhu naa baasa maal abaarsa fudhate jechuun maal jechuudha? Isa dubbata. Okay akkana jedha. Namni hundinuu abaarsa cubbuu jala garee jedha. Kiristoos kanaaf nuuf jedhee abaarsa fudhatee jira moo abaarsa fudhatee hin jiru? Fudhate sababni isaa anaaf jedhee abaarsa kan inni fudhate. Ayyee abaaramaa ta'e jechuudha miti abaarsa fudhate jechuudha. Yes naaf jedhee iddoo cubbuu jala galee abaarsa cubbuu. Namni Yesuus abaaramaa jedhamu afuura qulqulluu qabu. Narraa fuudhe jechuudha. Ayyee tole. Kan biraa namoonni Phaawulos wajjin ture yeroo inni wanna jedhu san eenyuun fayyade?
maqaa isaanii dhoofne maqaa isaanii tarreessine namoonni isa wajjin akka turan waraanaaf deemaa waan ta'eef namoonni sunni deemaa turanii isaan akka achi isa dhagaan indoo marka isaa yoo qabanii gara anaaniyaatti akka isa geessan anaaniyaan akka isaaf kadhate macaafni qulqulluun kiliirri Ayyee maqaan isaanii hin beekamu. namoota takka takkaan eebaluun Ayyee illa amma duratti wagguu dubbattu waa'ee suuraa 22 irratti wagguu dubbattu ati Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam shaytaan afaasaa irratti jecha darbee jetteetiin dubbatte eessarraa argatte quraana rameen abaasme shaytaan maal isaatti maal jedhe afaan nabiyyi irratti shaytaanni darbu malee hin dhiisu wagguu inni dubbatu jedhe afaan hin jenne si jammar afaan akkas hin jenne yoo rogan dhageenye malee an akkas miti ka jedhe dubbii waa'ee ka quraana irraa kallattiidhaan dubbise afaan isaatti shaytaana darbate hin jenne kan dhumarra dubbiseetiin jedhe dubbii namaa keessatti akka inni karaa dhaabbutu butaa san keessatti immoo gaafa waaqolii tolfamoo sadan sanniin gaafa isaan jidduutti argame inni kana jedhe waan nurraa hin ta'ini goote jedheeni gaafa inni jedhu isa si dubbisee tasfira irraa. Hadiisni sun sayyamu da'iifa. Sayyamu da'iifa hadiisni sun. Da'iifa ta'ee sa'ii ta'ee sasitu beeka barraa'ee jennaan akka nuti ni beekna kun baaxila zanaadiqatu hojjetee suni nuti ni beekna kun da'iifa. Garanna deebina. Da'iifa ta'ee sa'ii ta'ee yeroo takka an weebsaayitii hinga anatti naasee yeroo takka. Ayyee seerri diigameera moo diigameen jiru jettaan. Seera lubummaa wajjin wal qabatu dhimma aarsaa kiristoosii wajjin wal qabatu hundinuu diigameera. Aarsaa kiristoosii wajjin kan wal qabatu. Sababni isaa gaaddidduu kiristoos argisiisu waan turaniif. Dhimma hoolaa. Naa kenni ragaa akka jedhu naa kenni. Seera aarsaa wajjin wal qabatu diigamee ka jedhu. Eeshi baay'ee bareeda. Macaafa Qolaasiyaas boqonnaa 2:14 callis itti fufu. Qolaasiyaas boqonnaa 2:14 irratti isin irratti kan barraa'e. Naadhaa Ustaaz Arab. Si kenne mar. Si kenne rabar. Barreeffannaa isin barreessaa. Qolaasiyaas boqonnaa 2:14. Qolaasiyaas boqonnaa 2:14 irraa gad dubbisi. Seera isin irratti barraa'ee ture san wali qabee duguugee fannoo irratti cinqaarsisee jira. Phaawulos kana dubbata. Kanaafuu diigamee jira seerri duraanii sun guutuun diigamee jira jechuudha. Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 31 amma 33 yeroo dubbifte kakuu haarawaa isin wajjin gala jedha. Okay, tole. Tamam. Okay, barakallahu fiikum. Okay, isin lachuu galatooma. Tokko isin galatoomfadha. Eebbifama. Isinillee guddaa galatooma. Okay, osoo deemne simarruu uummatatti dhaammattanii nagaa ittanii deemtanii. Akkuma kana dura mata duree lama godhanitti kuma duree sadaffaadhaa irratti qonnee torkiin waan nu jeeqeef jalqaba irratti uummata dhiifama gaafannaa. Muslimnis kiristaanis asirratti dhiifama nu godha. Nama hunda dura garuu tibeesoon dhiifama jenna. Neetworkiin isaanii akkuma argaa jirtu kana neetworkiin jeeqaa ture waan taateen akkanaaf fuulduraaf sissi mudatu waan maluuf sababa neetworkitiif sinqeeqnu akkuma amma nu kabajjee dhuftee yookaan mata dureen kee ustaadni kabajanii si wajjin marii godhan tokko farratti mata dureen kun mata dureen sadeenuu mata dureetti filatte waan ta'eef osoo hin deemne duratti ustaaza yaamichaan keewwatanii mata duree keetirra qophaa'an akka itti galatoonfattu barbaada. Inni lammataa ammoo anis sa'aatii isinii qabee akkana tolsin marisee maybe yookaan irrinni gara keessa jiraachuu mala yoo irrinni gara keessa jiraates gama keenyaanis dhiifamsi gaafadha. Akkuma kanatti akkuma amma ustaazni yaamicha kan keessi hawwaatanitti atis yaamicha isaanii isaan viidiyoo beeksisaa gadhiisanii viidiyoo san irratti akkati yaamicha hawwaattuuf abdii qabna. Haaluma wal fakkaataan yoo akkasiin godhe naa Ustaaz Arab sirrii miti akkasiin jechaa jirta. Isin yaaduma keessan kennadhaa malee sana irratti yaaduma kiyya. Akkasii yoo ammoo lakki viidiyoon akka dalagamuun eeguu ammuma fudhadhallee yoo jedhes yoo jettes sanis mirga keeti silachuu carraa waan sii kennuuf sandeeqaa takka daqiiqaa lama lama dubbadhaatii uummatatti dhaamadhaa sin jechuudha. Tole xumureera Ustaaz walni dubbattu dhiifama. Xumureera jalqaba neetworkii isaan rakkiseef yoo isaan akka wannooti ilaalanii isaan sorry neetworkii na rakkise isaan jedhan isaan irraa eegaa rakkina hin qabu. Sababni isaa happenii ta'uu danda'a haala kamiin keessatti iyyuu kana qofa miti. Namoonni jirtan akkuma dhagaartanii yoo dhiqqaate ustaazawwan wajjin torbaan lamaaf akkas ekisteendi kagoone hojii irra turan isaan. Hojii irra ture naan jennaan tole rakkina hin qabu jedheen guyyaa akka filate isaanii tole jedheen. Kanaaf rakkina hin qabu kaammoo waamicha marii jettan viidiyoo irratti hojjedhaati ani yaaduma ustaaz Arbii irra walii gala. Kaawwan ammoo hundumti keessan obboloonni musliimaallee kan kiristaanallee guddaa galatooma. Garuu hadhaa diqqoosii ustaazawwan atomeesferii marii nagala jijjiiruuf yaaltani. Anini dogongorullee naagalullee wama ofii kiyyaa dubbise dhiyeeffadhee isinillee akka dhiyeessaniif ture. Kanaaf guddaa galatooma mariillee waan irraa fudhattaniif
haaluma barbaade waa itti fuftanii guddaa galatooma jedha uummanni kiristaanaallee musliimaallee hundi keessanii yoo galatooma baay'ee sin kabaja baay'ee sin jaaladha waan naaf gale kilirriin dubbadha borullee iftaanillee itti fufa thank you. Okay Ustaz Awwal isinis dubbadha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Galatoomii tibbeessoo Ustaz Arab isinilleen galatoomaati ulfaadha isinin jedha sadarkaa tokkoffaa irratti. Ka dabalataatiin ammoo waan tibbeessoon jedhe irratti haalli marii akkasuma dhukkee akkasuma walirraa dhukkee kaasan si galtee firummaan hin jirtu bakka kanatti sababni kabiraadha yeroo wal gaafiif deebiidha suni suuta jedhanii wal dubbatu waan tokko laakii yeroo mariidha ammoo xabiiciidha akkanatti dhukkee walirraa kaasuu jiru dabalataan ammas ammoo atilleen nagumaan dubbachaatiin turtee waa'ee wannaati wal qabatee ammoo waa'ee Gaafi saatiin nungeenye yoo garuu saatii bareeda mari'anne inshallah umar rakkisu ammoo gama kiyyaanii marii kan keedhaa sadiinu situ fidate akkuma ati fidate sii qeebal sila kasadafaadhaa kana nuti akka muslimtootaatti sila baay'een qeebal ustaadara biyyoo akkasiin jedhanii turan sababni isaadhaa nuti nabi Muhammad alayhi salatu wasalam Phaawulosiin walitti fiduun ceebiidha durum osoo Musee faana biyyoota gurguddaa wajjiin walitti fideetiin walitti haasofta malee wanni nabi Muhammad alayhi salatu wasalam bal'aa ture laakiin sababa ati fiddee amma sammoo akka ijoolleen kiristaanaa gariin isaaniidha musliimoonni waan kanarraa haasa'uun barbaadan akka isaan hin jenne marii kana sirraa qeebale jechuudha afaanuu namaan guutu sii galtee dabalataanii galatoome atillee waan suutettee haasa'uu kan keetii fi kan ammoo yoo akka tasaadhaa si mufachiise dhiifama dabalataanii neetworkiitti na rabbashaatiin ture jawwaalillee oo'aatiin ture isaatiin kun saatii oo'aati irraa na baasee erga san abdii muusaatiitti himeetiin ture jiddumaanii erga sani TikTok harawa buusee mobaayila cufee banee samboodan akkasitti dhufee dhiifama inshallah mariidha sanammoo ka mariidha sanammoo asumarratti narraa qeebaltee gaariidha marii guddaadhaa mi kan sirraa barbaade marii sadii marii dura sirraa qeebalee jira marii sadiidha kana narraa fudhadhu tibbeessoo Video hojjedhaati akkamitti akkasirraa fudhadhu video maan illee hojjedhee deebisaa akka deebisullee ta'e akkasuma wayya maallan sibira jira mi maalla asumatti dubbadhu malee maal rakkisama maal godhu video hojjedha osoo an sibira jiru Maal ustaaz rakkina qaba bakka video irratti hojjedhaati achin boodee irra deebi'ee wanna jedha irra deebinee irra waliin mari'anna maal rakkina qaba maalan sibira jira mi kun maalan sibira erga jira adde maal video hojjechuu maal ishi tole itti yaadee isinii deebisa ishi sababni isaa mata duroota nan laallanneeyyuu hedduu kaaftee waan ta'eef kaanuuf laallanne ati kiristaanaa mi ayyaa ishi bakka irra hojjedhuuti wanna godhi please akkas godhi laa irratti nu jedhu yaaf tibbeessoo mata dee sirraa qeebalee jira jaallatee sirraa qeebalee an haasa'e yoo jedhite haasa'uu barbaadde bakka yookaan ammoo akkuma kana nagaa waliin jenne nagaa waliin jenne anatu waliin galcha akka adillee ta'uuf dhugaa yaamicha asirratti dhiyeessaniif jiranii as jirtanii ittiin dirqina asirratti fudhanne viidiyoo dalagaa viidiyoo la dalagaa yoo dhowwaatiin ammoo tibbeessoo yaamicha kennan dhowwaanne jennee viidiyoo biraas duuban dalanne jechuudha kanaafuu asirratti dhowwaanne asirratti akkasuma tole dhiisee jira tole ayyee akkas inshallah sababni isaa laal amma jecha sillaasee jedhu fa tokko fanaan jettan an ammoo isa kan fudhanne normally jechicha normally kan fudhanne tu beet kanaaf maal jedhee sa proof si godha ani isaa miti kafuul aniin abbaa ilma hafuura qulqulluu ka jedhu irratti clearly waan barraa'e ragaa sii kenna waan ammoo hin jirre fakkeenyaaf sillaasee waliigaltee amantiin manneen amantii kennaa walii jedhan sadan tokkummaan fudhatta afaan oromootiin abbaa ilma hafuura qulqulluu clearly ni fudhadha kaawwan sadi tokko kaan jechuun akkas jedha waan hin jirre sababni isaan si wajjin gaafa mari'adhu nama kamiin wajjinu gaafa mari'adhu I have to be wise and depend only upon the Bible macaafa qulqulluu qofa irratti hundaa'uu qabu waa'ee kaanii suutuma akkasi dhaabna jechuudha ayyee tole rakkoon qabdu irratti mari'attee naaf deebista sadan waaqa tokkotti erga namanni rakkoon qabdu san inni dhiifna ayyee akka hundattuu yoo tamante yoo video irratti hojjedhu please ustaaz Arab amma lakka gaaf kaanii akka ijoollee biratti illee galatoo isanii jiran bar thank you fayyaa nama galatoomaa namoonni hundinuu video hojjedhaati achirratti kamiin irra akka mari'adhu akkasitti deebisaa akkasoo jedhe bakka ustaaz ulfaadha galatoomaa yeroo eebbaa nuuf qabaadha ayyee inshallah ciao galatoon Ustaz Awwal manni keessan akkasuma taatu Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum salaam ayyee la in cufina yoo cuftan amma manni kiyya rabbasha ammas deebi'eeti akkasuma taa'uun keessan dirqama wantoota takka deebiitti kennuun dirqama isin galtee wantoota marii keessatti yeroo hunda isaatiin namaan dhaqamu isin galtee dhageeffadhaa ijoolleen kiristaanaalleen kan musliimaalleen akkuma jirtanitti okay wantoota inni kakaase tokko mee tokkoon irra deemneetiin laalla inshallah biiznillah tabaaraka wa ta'ala
رقم سري كان لالتني نجلا نتنا كايجو تولي بسم الله جلقة برتي سورة سنغالتي سورة ونارة سورة واي نبي ربي سبحانه وتعالى نبيوت ربي وقور رقوا فارب فاقو فما قولي كان جلو أفانا ربي فاقو فاتي متربي وقو نبي يرقو سورة كنا شنفا أتا أفرفا الرتمال جدا وما أرسلنا نتنرقني من رسول نرقما تقول إلا بلسان قومه أفان أمة ساتي ملي جدا ربي وقو نبي تقو يرقو أفان أمة ساتي نرقما لي نبي تقو ربي أفان ربي فاقو فاندبات أجل نبي نرقو نبي محمد إنكوفا نبي محمد عرب الروان فنيف جتشا أفان ربي فاتي نرقي جتشون دبلتاني وان دبتك يسا جتشون ربي سبحانه وتعالى وقود بات نبي محمد عليه الصلاة والسلام يو أتشكي كيس جرات مما أنزلنا إليك وأن نتقرأ كان كتب بفنتي فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك كتاب ورسين دورة كراني غافت وقو جروني كتاب ورسين دورة دبسان غافت وقو جرو يهودات سنرت نبي محمد عليه الصلاة والسلام لا أشك ولا أسأل أنين شكل لدن غافت لدن جدا دبلتاني جركم وأما لدها سوى جنان سعيد بن جبير ابن عباس فاطمة الجدني هذا في تثبيت للأمة أمة قد رابوا أن يكوني سفت نبي محمد عليه الصلاة والسلام واي نبي محمد عليه الصلاة والسلام كتابا دراك سوان جرتو جتشا واي كان كيدا كان يوشكي كجرا تجرو سرت سيبه كان يجتشون نبي محمد شكني دمي يوشكي تدك تجرا غافد واين كان كيدا سام بريون جرا جتشون رغما إسام برا كجيرشتين جرا بود الراسو دندنيا يرو برا لسرت الراسو دندنيا يجو كان برا دامو نبي محمد عليه الصلاة والسلام أكملتي ربين يواتي جتشا غرين رت سبدت جت نسيا جفنا يوكان موسيقى بنا جرين طيب إرجع كستاتي سيرا كيس ديبي بكونا كل سديت رت ركوس كل سديت رمال جد أني راجع كيتو بلوت زاني قدورة سامي كاساي جرّي أمو يسوع يرني أمانة نيكون قد بوه مو مال جدا أني غرو راجي وام مكا كوتين دبّتو فكيسة وان أني تدبّتو إني دبّتو إسان أججين كمي يو دبّتو يوكان كمكا كوت براتين دبّتو كهاجي فمو جد يسوع كريستوس إرجاجي فمن نبي يدوغاتي متيه شودا نبي يدوغاتي متيه شودا إرجاجي فمن يسوع كريستوس أكادا نتيادا أكادا غلبة ما ويتيه شود كم برا كيس ده بكونا كودا تربا لكوس كودا نمرت درات وقو جرو نما دين أمانتاسا جيرا جيسا إلى كودا نبي محمد عليه الصلاة والسلام دوغات إنه ما مجابا كيساتي سيرا كيس ده بكونا كودا تربا لكوس ديجدا كودا لام نمني أبا سيرا يوكين لوبا واكايو واكا كيتا جرو فاتشي دابا توفت واجي فموجد نبا يو لوبا يو توفتك جدا مجافني أمانتي جيرا شودا متبر لوبا يو توفتي يوك إيسي ويدا توفتي أجيفا مقابدا يرين دبتا يجو كم براد أمو حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام تلك الغراني كل علا وإن شفاعتهن لترتجى جراني دبتني شيطاني كان أفان كاي جريت دبت كن هذا من وضع الزنادقة منافق توتا تكاي كجيبا كن كجيبا وان كجيبا تتكتي نسيتو روايان تكتي نسيتو رغار انجرتو وان كان نبي محمد عليه الصلاة والسلام وان توكافان إساني دارت وان توكوكا من جروجة كم براد أمو كم براد dhaga'u argu jirtanii kun asitti shookaanii maal jedhaniitiin dubbatanii riwaayaan tun waa'ee nabi Muhammad alayhi sallam shaytaan afaan isaa dubbate gajaleetiin dubbatu kun takka mursalatun nabi Muhammad alayhi sallam naqabne dubbate takka addaan cittee jirti laa taqumul hujjatu bi shay'in minha takka isiitinu ragaan hin godhatamu jedhan ragaan godhatamu kun waan kufaadha isin galtee kan biraadha ammoo fakkeenya wuu dubbatu duratti rabbiin mala dhawaa jedhee dubbata okay kun argu jirtan maal jedha yaa waaqayyo gooftaatitu goraadeen kokkee keenyarra jiru isin nagaa qabaattu jechuudhaan saba kanaaf Yerusaalemin guutumaan guututti gowwoomsiteertaa jedha waaqayyo gowwoomsa jedhamee dubbatamuu qabaare akkamitti akkas jettee kan jedhu inni kun gaafiidha jechuudha kan biraadha ammoo inni dubbate keessa maa dalla saahibukum maa gawa saahibni keessan namichi keessan nabi Muhammad alayhi salatu wasalam endo gongorre injallannillee jaa rabbi subhanahu wa ta'ala ofirra kaasen dubbatu inni beeksisa itti godhamu qofa dubbataa jira qurraga nabi Muhammad alayhi salatu wasalam isa kana wal qabateeti ma dalla saahibukum wa ma gawa jedhee waggu dubbatu kana rabbiin asitti endo gongorre jedha asitti ammoo wa wajadaka dhallan fahada jedheetin dubbata wa wajadaka dhallan fahada jedheetin dubbata ati si dogongora si argeetiin si qajeelche jedha akkamitti akkana ta'e jedheetiin dubbate inni kun waan nama dhibuudha miti karaa qallaaliidha akkamitti yoo jette nabi Muhammad alayhi salatu wasalam duraan nama karaa gad dhaabbataa irra hin jirre nabiyyi Muhammad alayhi salatu wasalam Abrahaam duraan barsiisan jedhanii irra turan malee karaa gad dhaabbataa irra hin jiran rabbi namuu fideetiin qajeelluma irra gad kaa'ee sirriitti karaa qajeela irratti gad dhaabee jechuudha dabalataan waan inni dubbatee keessa intalli takka dhufteetiin sheexaani kan keessi dhiise yaa Muhammad jetteen jedha intalli tun bar ummu Jamiil jedhaniini
انت اللي تون ام جميل جدا هذا منا ابو لهب مربط نبي محمد ارجزني امو ربي توجري فانزل الله عز وجل والضحى والليل اذا سجى كجرسون ربي سبحانه وتعالى بو سجدون كان براد امو ربي ارغني وقف غفتان كين ارغما كان جرسون كجيبا اذا سنين كنين كجيبا جچورا وانتو تبرال لي امو كا اني دبته وجراته ان شاء الله نيا دچفتني دبي رتكنا تنين تيادا دودا والله سبحانه وتعالى اعلم kabiraadhaa wanni nu dubbate yoo jiraate tokko tokkoon baay'ee barreesseetiin jira laakiin akkaataa beeksisni itti dhufe Nabi Muhammad alayhi wasallam haa dubbatu xiqqoo siidha Ustaaz Arab akkaataa Nabi Muhammad alayhi wasallam beeksisni dhufe san irratti xiqqoo siidha haa dubbadhu eeywa bismillah tole akkaataa itti ergaman keessatti Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam sirriitti ilaalaa sitti الإصابة في تمييز الصحابة جلد سدفة فولاد بجاف صدوم يهور مال جدا النبي محمد عليه الصلاة والسلام إني إذا خلوت وحدي يروكو باكو تاو جدا أنو سوكو باكو تاو للبو يدقى جدا أن لبوك يرى صدات دي جنان عايش خديجة ممال جتة معاذ الله لك رب انت كبر بانا رب سنتكيسو مالي في جنان فوالله إنك لتؤدي الأمانة أتي أمانة أنا ما أبقى ستاجتة اتجاجة جنان ورقا برا في الدي ورقا نمو أتي أكا isa ilmi Maryam gammachiiseen taate akka seera Musaatiin dhufte akka nabiyyee ergamaa taate ani ragaa baa jedheen wa innaka nabiyyun mursal ati nabiyyee ergamaadha jedheeni dubbate jechuudha akkaataa isaa daawwatu dubbatu maal jedhani dubbatan Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam jalqaba irratti jechuudha gaafa malaayikaan dhufu fajaa'ahu al-malak malaayikatu itti dhufee jira malaayikaan dhufee dubbiseen dubbiseen Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam an dubbisuun beeku jedhee jennaan ergasanii ammoo irra deddeebee dubbiseen eenyutu itti dhufee jira disni malaayikatu itti dhufee jedheetiin dubbataa jechuudha dabalataani Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam akkaataa itti wahyiin itti dhufu akkamitti wahyiin sitti dhufa beeksifni sitti dhufa jennaan Nabi Rabbi alayhi salatu wassalam yeroo garii akka sagalee salsalatil jalas jechuun sagalee bilbilaatti natti dhufa isa kana narra jabaataa jedhe Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam ergasani ammoo ani isarraa waa hunda qabadhe osoo jiru narraa kaa jedhan yeroo garii malaayikaan nama fakkaatee natti dhufee na dubbisa waan inni jedhe san qabadhaa jedhe isini galtee Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam akkaataa itti dhufu kana ammoo barattoonni isaanii argaatiin turan barattoonni isaaniidha argaatiin turan fakkeenyaaf hadiisa Sahih Bukhari 1779 akkana jedha Ya'lam ibn Umayyaadha Nabi Rabbi alayhi salatu wassalam yeroo wahyiin itti bu'u فنظرت له غطيط نبي ربي عليه الصلاة والسلام فنظرت إليه قال ساني لالي له غطيط كغطيط البكر أكن جاتشون أكا قال لي قرمان إيتو تأكا سقالي أكا سيدا كان باس النبي ربي عليه الصلاة والسلام دقية جريتين دبتاي يجو أرقاتين توران دبلتان سيا بخاري كما أفري بدي أفرتمي توقو نبي ربي عليه الصلاة والسلام صحابة ساني تمولساني يرو إننا مفكاتي ديمو هذا جبريل جدا كن جبريل آخذ برأسي فرسي عليه دات الحرب لولو دادو فيكونوا فرد ساقبتي ديما جدا دبلتان فكين يا فما سيا بخاري كما سيا بخاري كيستي سيا مسلم كيستي يجورا دي سدير تفا أكسو هي ترمذي كما لما أفري بجاف كودان كيستي جبريل عليه السلام نما فكاتي تروفي فجاء رجل نمني ويدا رفيجرا كوفني ساك كان أداد كرفين سيساد أكمله قراتشد كاكسي ناس ندوفين أبو محمد عليه السلام برسيسه برادم وسبرتوني أرجنجتشون نبي ربي عليه السلام واي ساد ودو دبتان ذاك جبريل إني سن جبريل إذا أجر إني دبتان جتشون نبي ربي عليه الصلاة والسلام أكا كانتي بيكسم لساني تروفي جتشون أكا كانتي بيكسم لساني تروفي جتشون دبلتان نبي ربي عليه الصلاة والسلام نبي ربي عليه الصلاة والسلام ربين إرجع مساند دبتين جرا فكين ياف سيا مسلم حديث إبا في جاتة ملما أكسم اللي أمو حديث سيا بخاري كم تربا في البشرين كل تربا رتي رب سبحانه وتعالى نبي محمد تدبتين جرا قافا إزمي راجباني تنجرا تدبتين جرا جتشو دبلتان نبي ربي عليه الصلاة والسلام أني قبرت الله ترجع مسات جرا أني قبرت الله ترجع مسات جرا أما سيا مسلم كما لما في بسديتي في جاتة مشان الرتي رب سبحانه وتعالى كنجل إنما بعثتك أن سيرجيتين جرا لأبتليك وأبتلي بك سين كورماتو في سجن اللي كورماتو راب وأنزلت إليك عليك كتابا اللي ست بوسي جرين ربي تجدان ست بوسيني جري دبتاني جيتشون كان أفو ربي سبحانه وتعالى رقا بي في جنتين دبتشون درك أما كمنا الليل أما سمون مرقا كمنا الليل نبي محمد عليه الصلاة والسلام باولوس ولدتك بندور اللين تور سبب نسارا بر باولوس أكاتا نسارا سينا جابسي سابر دين كل الرّا كافر كل الرّا سكندي تكتي غرا كل باولوس تجيجيران
isa kana nabi jedhe akkasitti wanna jechuun hin danda'amu. Nabi Rabbi Rasul sallam bu'istu li utammima makarim al-akhlaq hala gaarii tolchuudhaaf ergame jedhanii dubbatan waan gaarii dubbachuudhaaf ergame jedhaniitiin dubbatan isa kanaadha. Wantoota biraa ammoo kan Aishaadhaa dubbadheetiin ture akka addunyaatitti jechuudha. Waa'ee Aishaatti wal qabatee akka addunyaatitti daa'imman ijoolleen dubaraadhaa waggaa meeqatti geetti? Qorannoo isaatii kana jiru kan durii zamana waggaa kuma meeqaati miti. Kan amma isaatii kana jiru waggaa 8tti geetti intalli durbaadha. Waggaa 8tti geessi. Waggaa 8 irraa 13 jedhan. Laakiin achi booda namoo ka barbaadu tursiisuu danda'a. Kana anaa miti kan jedhe sinigaltee kana anaa osoo hin taane wanna isaanii dheenyu kana qorannoo zamana kana jedhutu jira jechuudha. Zamana kana wanna jedhutu jira. Isa kana mee baaseeti isin mul'isa yeroo takka. Bismillah. Zawaajuhu min Aisha. Tole. Booda inda ganna qabxii lama waan inni dubbateerra teessanii deebitanii bal'aa waan ta'eef suuraa xalaaq irratti illee sobee jira. Suuraa xalaaq sanillee lakkoofsa ayata 4 irratti illee qabadha yookaan amma iddoo nama osoo kana eegale dubbadha. Inni lammataa ammoo Jibriil ammoo Muhammaditti dhufee takka jechuun ani ergamaa Rabbiiti ani Jibriil jedhee ni jira jedhee gaafatee ture. Lamaan kana dubbadhaa ta'e kasi ka Aishattara inshallah. Aye ishiin dubbadhamee kana eega bira ga'e kana tuqeetiin bira dabra. Fakkeenyaaf arguu jirtan isaa National Library of Medicine ka jedhu kana. Kun akka addunyaatitti waan qorichaa uumamaa kanneen waan namootaatti wal qabatu dubbata. Arguu jirtanii misa puberty jedheetiin dubbata. Puberty jechuun gahumsa jechuudha. Daa'imman xixiqqoon akkaataa itti geessu. Wagguu dubbatu maal jedha? Gahumsa jechuun fiizikaalli daa'immaniidha. Wanna walqunnamtii saalaa gochuudhaaf daa'imman gahuu waan jedhu kana kaaseeti wagguu wannaadhaan laallu jedha. Akka guddinni daa'immaniidha wagguu laalleetiin jennu waggaa 8 irraa 13 jedha. Waggaa 8 irraa 13 jedha. Kan anaa miti kan dubbate National Library of Medicine. Anaa miti kan dubbate isa kan. Qorannoo hatta Google keessa hin ati ilaalame daa'imman waggaa meeqa intalli dubaraadhaa waggaa meeqa geetteedhaati gaafadhame. Mee kiristaanonni gaafadhaa jaamtaniin deemina shubbisu malee dubbisuudha yoo hin beekneedha jechuudha. Waggaa meeqatti geetteedha. Isa wajjinu ammoo intalli dubaraadhaa hagami geetteedhaati gaafadhaa. Isa kana sirriitti gaafachuu isin barbaachisa. Macaafa Google ma gaafadhaa waan biraa yoo dhabde yookaan ammoo Zakaal Istinaay ka jedhan ChatGPT ka jedhan sanillee yoo gaafattan gaariima yoo silaa dubbisuun isin jibbisiisa waan ta'eef. Kan biraadha ammoo wannaadhaan wal qabatee macaafa isaaniitti wal qabateeti seera lakkoofsaa boqonnaa 31 lakkoofsaa 17 18 irra maal jedha garuu jedha wagguu dubbatu garuu dubara takkuma dhiira wajjiin hin ciisin ofii keessaniif hambifadhaa jedha asirratti arguu jirtanii dubara takkaa dhiira wajjiin ciisanii hin beekne ofii keessaniif hambifadhaa jedheetiin dubbataa jechuudha.